akkas akkana anu ani keessaan qabudha. Kakkabalamtee xafaxafamtee funuuntee jennaan raasii guddaa keeti anu ila anu of eeggadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka buunee jirtani nagaa qabdu fayyuma bakki jiraattanii waaw hayyuun keenyaarra nama addisii kanaan dura faasaa turte nu iddee dhufteetti waaw galatoomi hayyuu koo lakkaani eenyumaan gannuu fiduu fi jedhee namaan akkaan jaalladhu nama jaallatamaa nama gizee rakkina koo hayyuu maaltu si dhibe naan jedhu gizee Saidoon nagatee jooru hanna bira aaffatu naman akkam jaalladhu na faana jiru tokko fuula isinitti agarsiisa jettee odeessaa turte lakka anuutiini anoo nama akkamii nuu fiddan see lakka namuma beennu nuu fidde galatoome garuu nama beekan nuu fiduun anu ila booda Saidoon funyaan si dhayeessi funuunsinaan ani keessaan qabudha of eeggadhu yaa obboleessa barana asantu funyaan si funuunse amma immoo Saidoon taraa akka funyaan si funuunsine yakki yaa obboleessa koo of eeggadhu maaltu si buuse maashaallah maaltu as si buuse mee yaa rabbi yaa Allah egaa anuuni kan ittiin beekamu tokkoffaa masgiidarra deemee quraana gargaarsaatiin beekama deemiskiinaattis gargaarsaan beekama jechuudha maqaan isaa ni miidiyaa anuudha inni dhugaammoo Maammadidha. Egaa ani eenyumaan nuuf itti jedhee eeggataa ture kan isheen qabattee dhufte anuudha. Egaa anuuni dhuguma miskiina gargaaraa oola. Yoo waan rakkadhe yoo jetteetti yoo ta'e gargaaruu waanuma dhuguma maaliif Oromayyuu gargaarama nama ofii miti. Egaa inni tolummaa isaa oolee haa ta'u isa rabbitu beeka mana kirayii hanji ajaa narraa kaffalee kan isheen jettu hayyuuni jechuudha. Innillee ani akka obbolummaa fi akkuma namummaaf akkuma obboleettii kootiin si gargaaree garuu waan ati miidiyaa irratti jechaa waltillee naaf hin galle jedhe viidiyoo sana. Isheen immoo nan xabbasaa hin dhiisu koomeentii jalatti naakaa mucaa akkam gizee rakkina kona jala dhaabbate gizee Saidoon nagatee jiru ayizoo hayyuu guyyaan hin darbiti nama naan jedheedha naman jaalladduudha nan xabbasaa hin dhiisu koomeentii jalatti naa barreessaa koomeentii jala naakaa jettee jirti. Dhugaa dubbachuuf wayiin immoo anuuni miskiina yoo gargaaraa oola yoo dingata rakkadhe jettee boose jettee haa gargaaru akkuma obbolummaatti gargaaree isheen garuu immoo kan jechaa jirtu akka fiqirummaatti fudhattee jirti. Ani isheen haasoftu xabbas yoo jettanis nan xabbasaadhaan isheen jettee jechuudha. Anuun amma akka argitan kana hababaa kana fiddee isheen ofii laatte silaa yaa hayyuyyee dhugaa dubbachuuf akka intala Oromoo tokkotti si gorsu akka obbolootummaatti illee si gorsu jechuudha. Oromummaallee walitti qabna. Dubartiin yooma ofumaa kabaja ofitti hortee kabaja argatti jechuudha. Dhugaa si dubbachuuf. Atemma ganaa ola deemtuun kuni kana fakkaattuun bareedduun kuni wanti sirraa hafeen jiru wanta rabbiin sirraa hir'iseen jiru yaa habiibti yaa galbii. Kanaafuu yaa hayyuu koo kabaja ofitti godhiiti gadaf qabiiti. Ilasa maal fakkaatu ganaa hin argattaati wallaahi si mitiiti. Hansiin gadiin hanumti malkii kana baanneeyyuu bakka gaarii gaa jedhee abdata. Dhugaa rabbii dubbachuuf ati kana fakkaattee ofin xiqqeessi darajaa keellee gadi ofin buusii habiibti dhugaa sitti mahayyu darajaa kee gadi ofin buusii darajaa kee kafa of godhi amala kee haalaaf amala kee qixeeffadhu maaliif namni magallacaa si godha yeroo hunda dhugaa sitti mahi hababaan kun immoo kenniyyuu sixootaan inuma kennama garuu immoo hababaan kun kan ibsu eenyummaafuyyuu jiru eenyummaafu way jaalalaati ibsaa jechuudha eenyumtu hababaa diimaa walii kennu fiqiranya jaalallee waliiti jechuudha. Kana jechitti immoo namni hababaatii wal simata teddee tokko yoo deemee dhufee
hababa adiitiin hababoo adiitiin diimtuu burree qabdu wal keessaatiin nama simata diimaa kanammoo hanjaalala ibsuudha jechuudha. Ati ammallee nikaa torbee tokkotti ofirraa buustee kaatee har'ammoo deebite anuullee akkuma kanaan akkuma gaafa duraa wayyoo uffisiin jaalladha si biraa nafuu jette Saayidoo ammallee anuutiin hababa diimaa hodhu jettee watti ibsituu fi maa inni siin jedhee gaaffii si gaafatee jechuudha. Isumaayyuu hababaa diimaan naa kennamaa maa inni jedhe mucaan jechuudha. Maaliif galatoomii garuu maaliif baruu barbaade inni jechuudha. Maaliif hababaan kun isumayyuu hababaan kuniin hamna warra wal jaallatuuti yaani inni jedhee jechuudha. Kanaafuu ofiin xiqqeessii yaa obboleettii qoo bakka dhaqxetti of kabaji ganaa ola deemta. Ganaa waan baay'ee si eeggata dhugaa rabbi bakka gaarii geessa hin gootas ela hin goota ragaa jedhiiti dhugaa rabbi. Maalis yoo ta'e yoo Saayidoon dhugaatti si miidhe yoo ta'e ati immoo rabbiin si miine si kabaju kan bakka gaarii si kaa'u si kenna rabbi. Obsumarradha wanti hundinuu obsi. Kanaafuu hababaa kana kennitee fi jaalala kee ibsattee jirta. Anuun immoo maa inni jedhee si gaafatee jira. Deebitee immoo jedhee mataa qullaallee jirta. Nanna'ee gisee si argee akkati maraatuu taate hin beekaa siin jedhe. Akkati maraatuu taate hin beekaa jedhe mucaan. Garuu immoo duraan shaashii hidhattaa har'a maaliifi jedhe jennaani ani kiristaana durumallee Saayidoon waan godhinaan jedhe godhaa jira malee amaannitu ikollee hin qayyarree waan Saayidoon godhi jedhuuf isa gammachiisuuf shaashii hidhadhe malee ani amaannitu ikollee hin qayyarree durumayyuu kiristaanaa jedhettee jirta. Ammallee anuun musliima akkam gootare ish ammallee akkuma Saayidooti anuun musliima. Anuun kiristaana miti ammallee anuun musliimadha. Kanaafuu ammati waan gaarii isa wajjiniin hojjechuu barbaada. Akka inni riippoortii na godhus barbaada. Kanatti jettee haasawatu jechuudha. Viidiyoo wanta tokko isa wajjiniin hojjechuu barbaada. Kanatti jettee hojjedhu wajjin ittiin qabu rabbi si haa gargaaru. Garuu of tasgabbeessaniiti eenyummaa ofiif gad of buusanii miti. Of xiqqeessanii toon ta'in of kabajanii qooma kee dhahattee ati ganaa lafaa dhuftudha dhugaa rabbi. Bakka dhaqxetti of hin xiqqeessin. Qooma kee dhahadhuuti itti agarsiisi. Isa fira kee teessi, isa diina kee teessi yaa obboleettii koo kabajamtu. Yeroo hunda kana dhugaa rabbi. Miizanarra gadi of hin buusi. Kanaafuu inni mirga keeti. Jaallachuun siin taane inni mirgadha. Kanaaf wanti si daangessu hin jiru, si orku hin jiru jechuun mirga keeti. Nam tokko immoo yoo akkati jaallatte sanatti jaalala yoo namaan qabaanne jaalalli silallee miizanaawii yoo hin taane yoo waliin qixxaanne rakkisaadha. Tokko yoo jaallate tokko yoo nama hin jaallanne kunoota. Amma gizee dura hayyuu ani sin jaallanne maalis yoo ta'e jedhe Saayidoon ifa godheera Saayidoon dhugaa rabbi. Lakkii yoo namni jedhu gizee sanallee situ didee fiigee lakkii hayyuu otoo siin jedhanii otoo xinnaa si gorsu otoo xinnaa si arrabsu du'een argama kan jedhee deemellee sidha. Ammas immoo kan deebi'ee dhiisessumadha. Kanaafuu hayyuu koo of tasgabbeessii ragaa jedhiitii dhaabadhu ilaalii mormi maaf rabbiin nutti dhuume akka galgallee waa ilaalluufidha. Kanaafuu assaabii jechuudha yaaditti. Sammuullee rabbi kanamatti laate kanaafidha. Deemanii bakka manamaa ammallee tokko wayiin akkasuma booraan si'isee deemu tokko biraa yoo dhaqxee ammas dhaabattate rakkisaadha. Kanaafuu anuun amma maaliif shaashii ofirraa buustee gaafata. Isheen illee deebii kana deebistee fi ani waaniin kana godheefis gargaarsa isheen jette kana gizee Saayidoon hin jirre ji'a jaana wajjiniin rakkatee eddee Saayidoon nagatetti ayizoo jedhee ana jajjabeessuu isaa jette. Anuun immoo obbolummaan godhee obbolummaan gargaaree akka obboleettii kootti kan inni jedhee deebii kennee jechuudha. Namoonni gara biraa immoo guyyaa tokko torbee tokkotti hiittee akkamiin jaalala an biraa qabachuu dhatte. Durumaayyuu isheen otuma Saayidoon gatee jiru akkas dhiira wajjiniin jirtidha kan odeessanii jechuudha. Ammas immoo yaasuunis immoo aniin dubbatee birrii Saayidoo irraa bichaa miti anarraa likkii hin qabne kana nurraa fuutee
hayyuun har'a nu ajjeestee nu qabbartee lafa keessa nu keessee nu biraa deemtee kan inni jechaa jiru jechuudha. Hayyuun natu hiike jetti. Sayidoon gaafadhee sayidoon natu ishee hiike jedha. Dubbii walumaa nuun gallee walumaa galatti nu ajjeestee nu biraa deemteetti. Isumayyuu imaana natti kenne inni imaana natti kenne ani Finfinneen jira isheen Adaamaa jirti. Yaasuu bira naqa jettee bakka biraa ooltee galti. Jedhanii jedheeti bilbilee ani imaana sitti kenne miti Yaasuu akkamiin akkas ta'a kun naan jedhee natti bilbilee kanaan duraa jedhe Yaasuuni. Ani kanaan dura wanta reebee sababatti reebee qaba. Gaafan reebe sana sababa reebamtee fi qabdi. Ani kana jedhee gadi hin baasne malee gaafan reebuu sayidoon akkam reebde jedhee natti aare. Haa ta'u sumaayyuu natti aare baay'ee tokko jechuudha inni jedhe. Haa ta'u ishii homaa miti. Ani bakka yaraatti argee akkam akkas taataatti reebee inni jedhaa jiru jechuudha. Ani immoo bishaan itti facaaste naan reebeen see gaafa sana garuu inni kana hin reebee fi bakka ana beekaa jedhee. Amma imaanaa sitti kennee mucittiinoo olii gara deemte bakka oolte galtii jedhanii ati akkamiin naan jedheenna yaa obboleessoo ani Finfinneen jira isheen Adaamaan jirti. Ani abbaa manaa ishee miti. Abbaa manaa miti ani hanqoxaaxxaru kanaan dura gisee reebe natti dallattee jirta. Akkam godhi naan jetta yoo isheen dhuftu keessumsiisee waan isheen barbaadde kenneefiin ofirraa gaggeessa jedheeni akkasiin ofirraa cufee jedhe Yaasuu fi baay'ee tokko ulfaata.